Akka nu barbaadda? Maal rakkotu jira? Rakkotu jira. Sakkasii miti? Irra qabnee dhukaasuu dandeenya. Rakkoo jira taanaan natti himata. Inqoosin hirko. Rakkoos akkasiitu hin taane maasitti fakkaati. Kana booda dhufuu hin qabdu. Asuma. Boosiin koo kana booda hirkoon akka hin dhufne naan jedheera. Maal waan ta'e? Na dhaggeeffadhu kaa. Maal waan ta'eef hin jedhee? Inni eenyuudha? Inni boosii kan koo miti. Ani ofii koon of geggeessee jiraadha. Jireenya biyya lafaa kana ofii koo dammoo achaa. Anaaf immoo boosiidha kaa hirkoo. Anaaf immoo geggeessaa koodha. Si galamti? Ilaal hirkoo. Jaalala koo gidduu dhaabate? Na dhaggeeffadhu hirkoo maalii? Kana booda hirkoon hin dhufa ta'ee jennaan biddeen kee gombistaa, finyoo hojii kee kuttaa, balbala hojii kee cuftaa maal naan jedheera. Ani immoo balbala hojii koos akka cufamu hin barbaadu, biddeen hojii koos akka citu hin barbaadu, balbala hojii koo cufuu hin barbaadu ani hirkoo. Cufamu siin banan, yoo cufamu waan ni gadi fiduu ilaalaa inuman sii banan.